እንደውም ማን ክርስቲያና keenya obboloota kaanirraa wanta adda isheen taatu ኢየሱስ ቆፈ ጀተ አደት ሚት ካን ሸን በርሲስቱ አባይ ማፍሮ ቁልቁሉ ሰደን ሳኒቱ ካን ኢሳን ካን ኑቲ ትንጀራኑ ጀቹ ጩጳምኔ ስላሴ ካን ኑቲ ጀራኑ ፈኖ ሞር መከኛ ራቀብኑ ክርስቶስ ኢዳ ካለለቡ የሮ መለቴ ፈኖ መቃባል ማፍሮ ቁልቁሉ ሰደን ሳኒቲ ካን ኑቲ ለለብኑ ኡፈናን keኛ ፈኖ keኛን ካን ኑቲ ፈኬፋምኔ ዲኑ ሉቦን ሸ መታቲ ካንሳን ካወተን ቆሬኒ ጋፋ ግድራኑፍ ጀቻ ጋፋ አርጉ መታሳት ከመረሚዳ መቆማን ሳን አርከት ይቀበታን ፈኖን ልቦን አርከት ይቀበታን ከናፉ ቃሞቱም ክርስቲያኖታቱ ክርስቶስን ለላባቹዳ ኢሳ ከናውል ዋንቲ ክርስቶስን ለላቡን ጅሩ እዶ ወንቶ ኮቶኮ ገራ ኦቦሎተ keኛ ወራ አመንታ ፕሮቴስታንቲ ወርዶፈን ክርስቶስን ይለለብዱ ጀራ የማነ ክርስቲያና keኛ ረቲ ሂመታ ካምበነኒ ገራ ሳኒት ሞጋፈሩን ማሊ ሳኒት ክርስቶስን ለለባ ፈታ ሳንራ ዮካን galma sanirra yookaan akkamittiin wal bira qabanii akkamittiin mana kiristaanaa irratti mataa akka bandu danda'an naaf hin galu. Qaba seensisaayyu fagaannee miti maqdasii seennee miti qinee maahileetii miti qiddistii miti luboota miti maqaamaa miti kabaroo miti tsanaaxilii miti tsanaa miti irfa masqalii miti kan hundumaa otoo hin kaasin ala dhaabbannu iyyuu kiristoos amma kana yoo lallabne iyya namni waggaa 70 iyyuu ol hin lallabne. Lallabuu jechuun maal jechuudha? jechuun nama mana kiristaanaa keenya keessatti jechootumti akka salphaatti ilaallu garuu hiikan isaanii iddoo fagoo nu geessu jira. Lallabuu gaafa jennu iyyuu miti. Iyyuu miti. Lallabuuf iyyuun garagara. Garagarummaa qaba. Lallabuu yeroo jennu nuti manni kiristaanaa keenya akkuma amma kaasaa jirtu jiraanneeti. Maqaabaa kan ilmaa kana fuura qulqulluu waaqa tokko amiin kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii miidiyaa Sootiriyaa biyya keessa biyya alaa teessanii sagantaa keenya qophii addaa yookaan immoo utubaa addaa jalqabnaa qophii sagantaa dhimbiibbaa jedhu miidiyaa Sootiriyaatiin jalqabuudhaaf jirra. Maqaa waaqayyootiin bakkuma jirtanitti akkam jirtu akkam ooltan akkam turtan akkam sa'aatii amma kana geessan isinin jechuu jaallanna. Amiin waaqni abboota keenya wal qulqulloota sa'aatii kana eebbisee waaqa nu laateef galanni ulfinni waamicha maqaa isaatiif haa ta'u qulqulleettii dubree Maariyaamis uummadhaa gaditti uumamtoota hundumaa walitti maqaan ishee kan galatoominuu haa ta'u qulqulloonnis toloonni wareegamtoonni kennaa kan qaban hundumti isaanii akkuma kennaa isaaniitti waaqayyo kan isaan kabaje maqaan isaanii kan kabajamenuuf haa ta'u. Miidiyaan Sootiriyaa egaa akkuma beekame miidiyaa reefu jalqabdee biqiltuudha. Miidiyaa Sootiriyaa jechuun miidiyaa fayyinaa jechuudha. Fayyina kana keessatti immoo wantoonni wal'aanamuu qaban waan jiraniif kaasnaa kanaaf har'a immoo maal kaasnaa qophii addaa yookaan immoo utubaa haaraa jalqabneeti dhimbiibbaa kan jedhu irratti kaasnaa. Dhimbiibbaa jechuun qophii tokko kaasnee dhimma mana kiristaanaa gubbaa irratti maaltu jedhamaa jira dhimmi sun akkamitti ilaalama gaafa dhimbiibbamu dhugaansa hammami kan jedhu obboleessa keenya barsiisaa Habtaamuu Wasanuu wajjinii irratti mari'annee walii wajjinaa sa'aatii turra. Dhimmi guddaan irratti mari'annu manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoon Kiristoos hin lallabdu. Kanaaf Kiristoos haguuggameera. Dirreen fayyinaa ishee yookaan awdaamiratiin ishee waa'ee Kiristoos dubbachuu hin beektus hin dubbannes kanaafi achiin dhaqinaa qaamota jedhan tokko tokko dhagaa jirra ala keessaatii dhuguma manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoon Kiristoos ni lallabdi moo hin lallabdu dhuguma akkuma isaan jedhan immoo manni kiristaanaa isaan argan kan biraa kan nuti jennu kan biraadha kan jedhu obboleessa keenya Habtaamuu Wasanuu wajjin in turra hanga xumura qophii keenyatti wajjin taatanii waan baay'ee akka argattan waan baay'ees akka qooddattan abdii guddaa qabna gara qophichaatti dabarraa nu wajjin turaan affeerraa miidiyaa Sootiriyaati. Barsiisaa Habtaamuu Wasanuu egaati miidiyaa Sootiriyaa keessatti ijoon qabxiin guddaan irratti mari'annus miidiyaa Sootiriyaa jennee kan kaasnes fayyina keessatti wantoonni wal'aannamuu qaban baay'een isaanii akka jiranii fi dogoggoroota baay'ee akkamitti ilaallaa gumaachi ijoollummaa keenyaan mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo qulqulleetti kanaaf gumaachuu qabnu maalinni kan jedhudha quuqama kanatudha miidiyaa Sootiriyaa kan fiduu danda'e miti. Kanaaf dhimmi guddaa irratti mari'annu manni kiristaanaa Kiristoos Iyyasuus Kiristoos hin lallabdu qaamota jedhan warra alaarratti dhagaati jirra. Keessas warra jiran kanaatiin raafamaa kan jiran jiru. Ala keessa immoo mana kiristaanaa dhiyaatanii kan hin beeknes immoo kanaan dhiphachaa kan jiran jiru. Dhuguma manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoon Kiristoos hin lallabdu akkuma jedhanidha dhugaan jiru maalinni
mee kana dhimbiibnaa achirratti waan tokko tokko kaasnee walii wajjin mari'achaa deemnaa mee yaadicha nu kaasii gara qophichaatti deemneet mari'anna jechuudha. Egaati barsiisaa keenya Daaqoon Mulugeetaa Ayyaalaw akkuma dhimma kanarratti jalqabarraa kaastee ibsaa turte sagantaa dhimbiibbaa kanaan dhimmoota ijoo ta'an uummata kiristaanaatiif hubannoo dabaluu kan danda'an amantii isaaniitti akka jabaataniif dhugaa lafa jiru akka beekaniif wantoota garaagaraa kaasneeti kan irratti waliin mari'annu. Miidiyaan Sootiriyaas akkuma ati kaastee wantoota barsiifata mana kiristaanaa dooguma qannoonaa fi tufiitii mana kiristaanaa karaa ifa ta'een uummanni karaa barbaaduun gaafii isaaniitti ta'u guyyaa guyyaadhaan akka barataniif ergamni mana kiristaanaas kan amantii keessaa ba'e amantiitti akka deebi'u kan laafe immoo akka jabaatu kan jiru cimee akka dhaabbatu ergamni mana kiristaanaa kanaadha wanta ta'eef miidiyaan Sootiriyaas kan godhu isuma kanaadha. Uummanni kiristaanaa gaafii wantoota isaanitti ta'an wantoota obboloonni tokko tokko dogoggoranii kaasan karaa sirriidhaan hubatanii jireenyatti akka deebi'aniif akka fayyaniif miidiyaan Sootiriyaas miidiyaa fayyinaa jedhamtee kan isheen hundeeffamte akkuma har'a kaasuudhaaf yaalte dhimma manni kiristaanaa Kiristoos inni lallabdii kan jedhu waliin kaasna. Manni kiristaanaa hin lallabdu jedhanii himatawwan tokko tokko yeroo alarraa dhageenyutu jira. Waa'ee qulqullootaati irra lallabdu waltajjiin keessa waa'ee Kiristoos dagattaniirtu manni kiristaanaa Kiristoosin hin beektu hanga jechuutti gahama. Kanaaf inni kun dhugaadha kan jedhu wajjin hin ilaalla. Kanaaf gara qabxiilee keenya kaasutti yeroo dabarru hordoftoonni keenyas qalbiidhaan dhaggeeffatanii akka hubatanii fi wantoota kaasuu qabnu wantoota hunduma isaayyuu hin kaasna. Gaggabaabsinee kaasna malee waan yeroo gabaabdutti immoo xumurru miti. Kanaaf inni jalqaba ijaarsa mana kiristaanaati irraa kaa'amna. Mana kiristaanaa yeroo jennu mana kiristaanaa kiristaanota yeroo jennu moggaasuma isaatirrayyuu Kiristoosin jiraachuudha. Maquma isaatiin moggaafamne durumayyuu jechuudha. Kanaaf mana kiristaanaas gaafa jennu tokkoon kiristaanotaa laphee kiristaanotaa gamtaa kiristaanotaa fi mana kiristaanaati. Kanaaf nuti amma jalqaba irratti maal kaasna mana kiristaanaa hundumattuu mul'atti wanti ta'eef warra namannetti si mul'atti manni ijaarsi ishee hin jennu kun jechuudha. Hanga keessa mana qulqullummaa kutaa isa dhumaa isa sadaffaa keessa haga ga'utti balbala isaa irraa kaase Kiristoosin kan ishee lallabdu fannoo manni kiristaanaa fannoo hin qabne hin jirtu meeshaalee ishee kabaroo yoo fudhatte wantoota ittiin faarfatan galataaf kanneen oolan sirna qulqulleessaatiif kanneen oolan kitaabonni haa ta'u wantoonni hundumti isaanii Kiristoosin kan lallabanidha. Balballi isaanii irraa kaase haalli manni kiristaanaa itti bocaman amma qabxii kana wajjiniin dhimmoota hedduu kaasuu waan hin dandeenyeef malee Kiristoosin lallabuu akka danda'anitti manneen kiristaanaa kan isaan ijaaraman jechuudha. Inni bira kiristaanota yeroo ilaallu kiristaanotuma tokkoon kiristaanota gaafa ilaallu uffannaa keenyarraa kaasne sababni isaa cuuphamneeti gara maqaa abbaa ilmaa fi qulqulluutiin guyyaa cuuphamnurraa kaasne sillaasedha kan nuti jiraannu. Nda'uun manni kiristaanaa keenya obboloota kaanirraa wanta adda isheen taatu Iyyasuus qofa jettee addatti miti kan isheen barsiistu abbaa ilmaa fi qulqulluu sadan isaaniitu kan nuti ittiin jiraannu jechuudha. Cuuphamneeti sillaasee kan nuti jiraannu. Fannoo morma keenyarraa qabnu Kiristoosidha kan lallabu. Yeroo mallatteeffannu maqaa abbaa ilmaa fi qulqulluu sadan isaaniiti kan nuti lallabnu. Uffannaan keenya fannoo keenyan kan nuti fakkeeffamne deemnu. Luboonni ishee mataatti kan isaan kaawwatan qoree inni gaafa gidiraanuuf jecha gaafa argu mataa isaatitti kan maramedha. Maqoomaan isaan harkatti qabatan fannoon luboonni harkatti qabatan. Kanaafuu qaamotumti kiristaanotaatu Kiristoosin lallabaa jechuudha. Isa kana ol wanti Kiristoosin lallabu hin jiru. Iddoowwan tokko amma gara obboloota keenya warra amantaa Pirotestaantii hordofan Kiristoosin hin lallabdu jedhanii mana kiristaanaa keenya irratti himata kan bananii gara isaaniitti immoo gaafa dhufnu maalii isaaniitu Kiristoosin lallaba uffata isaanirraa yookaan galma isaanirraa yookaan akkamittiin wal bira qabanii akkamittiin mana kiristaanaa irratti himata akka banuu danda'an naaf hin galu. Kan isaanii Kiristoosin wanti ibsu tokko illee hin jiru. Uffannaa irraa dabalatee jechuudha. Sababni isaa uffannaa yoo fudhanne sirna kitaaba qulqulluu keessattis tufiitii ta'ee aadaa ta'ee yeroon itti ka'u jira haalli dubbii ifni keessan nama duratti haa ifu jedhama miti. Waaqni keessan ifni keessan namoota fuulduratti haa ifu waaqni keessan akka galateeffamuuf jedhameera. Kanaaf qulqulluu Phexros amma gaafa ibiddoo ifatu haalli dubbii keetii haalli uffannaa keetii Kiristoosin fakkaate jettee dubartiin sun itti dubbattee turte gibbii dallaa warra Fariisotaa keessatti. Yohaannis boqonnaa 4 irratti immoo dubartiin Samaariyaa sun Yesuusin gaafa argitu haalli dubbii keetii haalli uffannaa keetii Ayihudii fakkaata. Kanaaf kiristaanonni eenyummaan keenya Kiristoos keessa jira jechuudha.
Kiristoos keessa jira. Isa kana haala kanaan kaasuu dandeenya. Dhimmoota biroo immoo ati itti dabalaa babal'isaa deemna. Guddaa galatoomii barsiisaa ta'uu egaa akkuma tamma kaasteedha dhugaan jiru. Kan amma bal'isni kaasne malee isaan kan hundumaa gana dhimbiibnee ilaalla. Waa'ee uffannaatiin wal qabsiisnee waa'ee mana kiristaanaa wal qabsiisnee hunduma isaa gaafa kaasnu kuni galaana guddaa kan garba guddaa waraabamee dhumne ta'a. Manni kiristaanaa gaafa akkuma ati kaasteedha mee jalqaba irratti maal jedhu addunyaa keessatti yeroo dubbatanii jecha 1000 dubbachuurra fakkii tokko kaasuun bakka sanan bu'aa jedhu. Fakkiin tokko jecha 1000 caalaa ibsuu danda'a. Fakkii tokko yoo kaaste jechuudha. Amma Kiristoos yeroo kaastu jecha ton ta'in gochaadha kan nuti dallabnu. Jechaanis nun caalani gochaanis immoo nutti hin dhiyaatan. Waa'ee Kiristoos gaafatanii turanii warri Fariisotaa ati eenyudha? Ati Yohaannis immoo ati eenyudha jedhaniiti gaafachuu dhufnaani maqaan koo Iyyesuus jedhee itti himneen. Ilaali hiyyeessotaaf wangeelii lallabamaa. Warroonni iji isaanii jaamiin argaa. Warroonni goophan immoo hin diriiranii. Kanaaf dhaqaa akkas jedhaati itti himaa jedhe malee ani maqaan koo Iyyesuusidha eeyyen akkuma isin jettan gaafattan gaafin keessan kanaa miti. Manni kiristaanaa barumsi ishee hundee ishee akka tiriifu kaasteedha. Sirna qabdi, seera qabdi. Mana kiristaanaa jennee miti jalqaba. Mee mana amantaa isaa jedhan manni kiristaanaa keessan jedhanii yeroo kaasan amma namni manni kiristaanaa maal jechuudha? Mana jennee kiristaana jenna. Kiristaana jechuun immoo eessa dhufe gaafa jettu qulqulluun Phaawulosis kan barreesse Anxookiyaa gubbaarratti boqonnaa 11 jiduu qaboota lakkoofsa 26 gubbaarratti yeroo jalqabaatiif Kiristoosin kiristaana jedhaman. Amma mana kiristaanaa jedhameera. Manni kiristaanaa maal jedhe qulqulluun Saayiroos inni Anxookiyaa ammas maal jedha? Ilaalee ani amma kitaaba qulqulluu gubbaarratti waan iccitii si jalaa dhokate hundumaa waan itti gaafachuu barbaaddu akkan sitti immoo barbaadde yoo baruu barbaadde mormii yoo ta'e beekuudhaaf yoo na gaafatte jalqaba ija keessa dhukkubsate kana mee sirreeffadhu fayyifadhuudha. Ija kee dhukkubsate kana yoo sirreeffatiin ilaallee ati ilaaltu sun yoo dogoggora ta'e dhugaa soo sitti hin amantuudha. Waa'ee dubree Maariyaamii gaafa kaasu ni gaafa kana dubree Maariyaamii seera uumamaa boqonnaa 1:1 Waaqayyo jalqaba lafaaf saba lafaa fi samii uume kan jedhu jalqabee hanga mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 21tti bakka cufee kitaabicha cufee deemu sanatti waa'ee dubree Maariyaam akkan sitti agarsiisuun barbaadda jedhee kaasee eeyyenuu naan jette ija keessa dhukkubsate kana sirreeffadhuudha. Ija keessa Efreemis akkas jedha. Ija kee dhukkubsate kana yoo sirreeffachuu baatte gaafiin kee gaafii seexanaas jalaa ta'a. Seexanni immoo amanuudhaaf otoo hin ta'in dogoggorsiisuudhaaf gaafata. Kanaaf manni kiristaanaa akkuma ati kaaste jalqaba ishee gaafa kaasnu dallaadha kaasnee gaafa deemnu bakki itti ijaaramtu bakka dhiigni Kiristoos tuqe jennaa miti miti. Bakka dhiigni Kiristoos tuqe miti. Xoofoo ibiddaa sanaan qulqulluun Uraa'eel gaafa fannoo Kiristoos fannifamu xoofoo ibiddaatiin dhufee qocee dhiiga sana bakka inni buusetti bakka tarcha'e keessattuu amma ciraasa jedhamu kan immoo rifeensa fardaadhaa kan hojjetamu jirami. Abbootiin yeroo qabatan argitee beektami. Maanguddoonni qabatamuun qabatan jaarsummaa irratti hin qabatu. Abbootiin monoksotaan qabatu. Faachisuudha amma maal inni ibsisaa jettee gaafa kaastu mana saanas jedhama amma gaafa nutti kaastu jechuudha. Mana saanasiin kun kan ittiin urguuftu yookaan immoo kan ittiin facaastu jechuudha. Ergamaan qulqulluun Uraa'eel dhiiga sana mana saanas yookaan immoo ciraa amma faacha amma kaasne kana isa afuurummaatiin nuti citan biraan geenyeen addunyaa kanatti facaase. Bakka dhiigni Kiristoos bu'e sanatti waadaan galamee waan jiruuf manni kiristaanaa ijaaramteetti. Manni kiristaanaa bu'uura ishee maal jedha? Dhiiga Kiristoos irraa. Dhiigni Kiristoos immoo maal inni hojjette? Kiristoosummaa keessatti dhiiga isaatiin eega ijaaramneeti. Kuni mataan isaa maaliidha? Jalqaba immoo kaasneerraa maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu jenna. Amma maal jenna? Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Sillaasee Abbaan jira, Ilmi jira, Hafuurri Qulqulluun jira jenneerra miti. Sana caalaa moocitii biraa samii irraatii bu'ee dubree Maariyaam qulqulleetti irraa dhalatee jireenya bitaa turre sana keessaa du'a sana keessaa gara mirga isaatti gara jireenya bara baraatti nu deeffate. Eenyuun kan samii irraa bu'e? Iyyesuus Kiristoos. Eenyudha dubree Maariyaam irraa kan dhalate? Iyyesuus Kiristoos. Eenyudha kan du'a keessaa nu baase? Iyyesuus Kiristoos. Eenyudha jireenyatti kan nu deebise? Iyyesuus Kiristoos. Mallattoon kun hundumtu Iyyesuus jedhanii si'a miliyoona iyyuu yeroo tokko mallatteeffachuun kanan ibsu. Iccitii Sillaasee sirriitti ibsa amma yeroo
ilaallee kee jijjiirradhu ilaallee kee sirreeffadhu yaada jedhu yeroo kaastu maaltu sammuu kootti na dhufe lallabuu jechuun maal jechuudha. Jechoon nama mana kiristaanaa keenya keessatti jechootumti akka salphaatti ilaallu garuu hiikaan isaanii iddoo fagoo nu geessu jira. Lallabuu gaafa jennu iyyuu miti. Lallabuuf iyyuun garaagarummaa qaba. Lallabuu yeroo jennu nuti manni kiristaanaa keenya akkuma amma kaasaa jirtu jiraanneeti. Dhaga'uuf dhaggeeffachuun garaagarummaa qaba. Jiraanneeti manni kiristaanaa keenya hin jiraatti. Dura hundeeffamni isheetu akka ati kaasaa turte dhiigaa fi foon gooftatiin sana boodas ergamni ishee hanga dhuma addunyaatti Kiristoos hin lallabdi. Sakandii tokkoof illee dhimma biraa keessa hin galtu. Hin qabdu kaa? Hin qabdu amma wantoonni ta'an hundumti isaanii fakkeenyaaf amma quba keenyaan mallatteessan. Manni kiristaanaa keenya barnoonni ishee baay'ee bal'aadha. Mallatteessuun keenya tokkummaa fi sadummaa Sillaasee nuuf ibsa. Sababni isaa bar dhimmumti kiristaanonni akka haga kana bal'atan taasise warri kiristaanota jedhaman kun babal'atan dhimma Kiristoosiin. Adda babayiinsi kan dhufe sababa saniin miti eenyu naan jettus jedhee kan gaafate wangeela Maatewos boqonnaa 16 achirraa wanti hedduun kan inni qabu. Har'a kan wal falmisu isarraa barsiifanni keenya adda kan ta'u eenyummaa Kiristoos irratti. Eenyummaan Kiristoos immoo kan inni goolabamu Sillaasee keessatti. Sababni isaa waaqa gonkaadha wanta ta'eef. Kanaafuu dhimmoota biraa amma nuuf araarsu haala itti lallaban hin jira dhimma lallabuu gaafa jennu. Kan keenya garuu hundumti isaa Sillaasee tokkummaaf sadummaa Sillaaseetti waaqa gonkaa ta'uusaa abbaa isaatiif hafuura qulqulluudha walqixa ta'uusaa wantoonni nuti goonu hundumti isaa immoo waaqa keenya ibsa waaqa keenya waaqessuu keenya ibsa. Kiristoosin lallabna. Gaafa mallatteeffannu quba keenya ammaaf ta'e. Isa kana barabboonni sawa wajjin kan lafa isaan ka'an quba keenya seexana nan baasa kan jedhu jira miti Luqaas boqonnaa 11 irratti quba kootiin seexana baase seexana kan baasu immoo hanga waaqummaati. Isuma kan amma daal barsiisaatti amma akkas jenne qubni kun amma aangoo yookaan immoo kutaa sadii qababi. Tokko lama sadiidha. Kan amma abbaa ilma hafuura qulqulluudhaan abbootiin fakkeessu yeroo akkas goonu fannoodha amma kun. Fannoon immoo kan ittiin fayyine fannoon humna keenya kan nu jabeessu fannoo isaati. Fannoon furaa lubbuu keenyaati. Warri Ayhuudota isa ganu nuti garuu itti amanna warri itti amanne fannicha ni fayyina. Fayyineerras. Ammas keessatti fannoo gubbaarratti maal jedhe qulqulluun Phaawulos immoo seexana daandii gubbaarraati hidhee kan nuti nurraati fageesse fannoo isaati kanan ittiin boonu kan biraan qabu jedhe. Nuti kan lallabnus isa fannifame Iyyesuus isa fannifame lallabnaa jedhe. Amma qubumta akkasi dhaabne kun amma waan biraan dubbannu reefu kaastetta naxalaa uffachuun keenya jetteetta maatama hidhachuun keenya jetteetta mallatteeffachuun jenneerra akkasumatti teenyee otoo dubbatin otoo baane namni fagoodhaan ulaalu addaan nu baasu. Ni baasa. Eenyu ijoolleen kun gaafa jedhamu ortodoksota jedhamu. Ortodoksiin immoo maaliin mallattoo kiristoosummaa tawaahidoo jenne miti ortodoks tawaahidoo gaafa jennu tokkummaa qaama lamarraa qaama tokko qaama waaqummaa fi qaamni foonummaa tokko ta'e waloome amala lamarraa amalli tokko amala waaqummaa isa mul'anneef amala namummaa isa arginuuf beeknu kun tokko gaafa ta'u tawaahidoodhaan waloomee arginee jirra. Qubuma kana gaafa kaasne Iyyesuus Kiristoos lallabnaa jenne miti. Maaliif abbaan hundeedha jennee abbaan maal jenne kam ilmi abbaarraa dhalataa hafuurri qulqulluun abbaarraa ni ba'a jenneerra. Hafuurri qulqulluun immoo abbaadhaafis ilmaafis lubbuudhaan kan jireenya jenneerra. Ilmi immoo isa dhumaa kana gaafa kaasnu kaasna. Maaliif quba dhumaa kanarratti qeensa jira. Qeensi qabaachuuf mataasaa maal jenneerra? Ama haala adda ta'een qaama sadan keessaa tokko Iyyesuus Kiristoos foon uffachuusaa argiteettami foon uffachuusaa kan lallabu yoo ta'e akkamitti ortodoksiin Iyyesuus Kiristoos hin lallabdu akkamitti jedhama barumsi kun dhuguma barumsa dhala namaati jedhamuudhaaf amma namni tokko gaafii yoo gaafatu waan mijatu kaaseet waan si shakkisiisuuf waan si mamsiisu kaasuu qaba miti waan hin fakkaanne yoo kaase himannaa seexanaa fakkaata seexanni Iyyoobiin himatee ture waaqayyo maal jedhe Iyyoob qulqulluu nama qajeelaa hammeenyarraa kan fagaate kan akka isaan jiru jedhee dubbate miti seexanni garuu maal jedhe miti jedhe seexanni amma kan waaqayyo ragaa ba'eef akkamitti seexanni miti maaliif seexanni sobduu abbaa sobas mataarraa ofiirraa maddisiisee dubbatanii kanaaf maddisiisanii yoo dubbatan malee waan hin jirre dubbachuun akkamitti danda'ama kanaaf qubni keenya mallattoo akkas gochuun keenya naxalaa uffachuun keenya garanaaf garana kaa'uun keenya fannoo miti amma kun kanaaf nuti yeroo dhaabbannee yoo akkana yeroo jenne fannoodha jenneerra Kiristoos immoo fannifameera kanaaf Kiristoositti guddachuu gaafa jennu Kiristoos asuma dhaabbachuuf asuma taa'uun mallatteeffachuuf quba kana kaasuun akkasitti mallatteessuun mataansaa Iyyesuus Kiristoos kan lallabu yoo ta'e mee dhimma biraa immoo itti dabalaafte.
Egaa akkuma amma kaasaa jirru lallabuu konseptii jedhu kana qabiyyee kana yoo sirriitti ilaalla ta'e nama waltajjiitti yookiin uummata keessatti yookiin karaa bakka tiraanspoortiitti waan adda addaa iyyurra isa quba isaatiin mallattees caala. Isatu lallabaa jira jechuudha. Qaamni keenya iyyuu lallabaa akka jiru. Yeroo baay'ee ortodoksonni amala callisuu amala gadi of qabu wanta qabanii fi waan Kiristoosin ala baanee jiru. Iyyuutu lallaba fakkaata namoota biratti. Akkas fakkaata. Kanaaf egaa mee qabxiitti aanutti immoo yeroo dabarru kuni amma kiristaanota irrattidha. Gara mana kiristaanaatti tajaajiloota isheen taasistu irratti. Mee manuma kiristaana biraa dhaabbannu mee tokko dallaa isheedha kaasneeti dhaaba manaa ishee biraa geenyu mee. Kitaabni qulqulluun dallaan mana kiristaanaa qamisii Kiristoos jettee barsiifti manni kiristaanaa. Maaliif dhungattu dhagaa dhungattu nuun jedhu dhuguma dhagaa dhungattu warra jedhuuf dhagaatu itti mul'ata. Jechama tokkotu jira namichatu umriin isaa jaareetii maanguddoodha. Ija dhukkubsatee mana yaalaa ijaa dhaqeedha. Mana yaalaa ijaa dhaqnaan narviin ija isaa gaafa laallamu hin hojjetu dadhabeera kanaaf ija sii geeddaruu qabnaatti hin jedhanii jedhama. Yeroo kana ija baankii ijaa keessa barbaadnaan ija dhaban. Ija namaa dhabnaanii ija durreetti godhaniif jedhan jaarsa kanaaf jechuudha. Amma itti godhanii fayyee jaarsi ba'ee in argitaa jennaan maal argita jennaan hantuutaan argaa jedhan namni ija durree godhate maal argis. Amma ilaallee keetii dhaba izo. Waan ilaaltu sun amma dhagaan ilaala yoo jette waan dhagaa yoo taate dhaguma argitaa. Waanuma godhate san argita amma fakkeenyaa fi fuullee yookaan immoo manatsirii diimaadhaan yoo girgiddaa kana ilaalte maal argita? Isa diimaa argita. Kanaaf manni kiristaanaa qaama Kiristoos akka taate beekna miti. Hojii duuka bootaa boqonnaa 20:23 gubbaratti maal jedhe? Dhiiga isaatiin kan bu'uureesse mana kiristaanaa isaa akka eegdaniif isiniin phaaphaasota taasisee kan isin muude ofii keessaniifis hoomaa kanaafis of eeggadhaa ergan ani deemee booda yeeyyiiwwan hoolota kanaaf hin dhufu hin jenne. Yeeyyiiwwan jedhe ilaala. Ol siqema maal jedhe? Gogaa hoolaa uffatanii yeeyyoota dhufanirraa maal godhe? Of eegan jenne immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 7:14 gubbaratti yeeyyiiwwan gogaa hoolaa uffatan. Hoolota garuu nyaatu. Garuu gogaa hoolaa uffatu. Garuu kitaaba baatu. Garuu maqaa sagalee Waaqayyoo Yesuus dubbatu. Maqaa isaa waamaa amantoota kan nyaatan kanarraa of eegaa jedhee booda mana kiristaanaa isaa dhiiga isaatiin hundeessan jenne. Nummoo dhiiga kana mana isaanii ciraa kaasuu sana gaafa kaasu dhiiga isaatiin hundaa'e jennemi. Kanaaf qaamni kiristaanota reefu kaastetta manni kiristaanaa maali kan jedhu amanaa tokkummaa gamtaa gamoo mana kiristaanaa jenneerra. Gamoo qofaarra yoo dhaabbanne manni kiristaanaa dhiiga Kiristoos eega hundeeffamtee qaama isaati jechuudha miti. Qaama isaa eegataateeti qaama mana kiristaanaa sana haguugee kan jiru dallaadhami. Dallaan sun maal jechuudha? Qamisii Kiristoos jechuu miti. Qamisii tuqanii fayyuu immoo wangeela Maarqos boqonnaa 5:27 gubbaratti dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'aa ture qamisii dhunganne ishee. Qamisii isaa yoon tuqe duwwaan jenne. Namni badiidhaafuu barbaade maal jedhama sitti fakkaate? Badiidhaaf barbaannan ati bishaan liqimsamuu barbaadde bishaan fal'aanaa si ga'a jedhama. Yoo liqimfamuu barbaadde bishaan fal'aanaa ma si liqimsa? Fedhii yoo qabaatte jechuudha ati badiidhaaf qabaannaan waanuma xiqqoodhaaf baduu dandeessa. Amma balbala yeroo seennu mallatteeffannaa argitee miti? Maal jenna? Nageenyi siif haa ta'u yaa mana kiristaanaa fakkeenya Yerusaalem ishee samii jenna nuti. Nageenyi siif haa ta'u yaa mana kiristaanaa fakkeenya eessa? Yerusaalem ishee samii keessa kan jirtu mootummaa Waaqayyootiin kan fakkeeffamtu. Jenneen maal goonu? Gamaaf gamana mana kiristaanaa balbala alaa sana dhungan. Yeroo dhungannu sana maal jennee seenuu keenya? Niqoodimoosiif Yoosef si'iin yeroo ganna zansana si'in kabajanii si'in dhungatanii foon kee dhungachaa boo'aa si'in nagaa gaafachaati galata si galchaadha. Qulqulluu jenna mitiire? Kanaaf qulqulluu jedhanii yeroo isaa kafanan sana balbala gamaaf gamana dhungan nuti awwaala Kiristoos isa gamaaf gamana sana dhungachaa akka jiru namoonni hubannaadha kuni hin argitan malee hubattan hin dhageeffatan malee qalbeeffattan deebitanii akkam fayyineefis hin jenne qulqulluu Isaayyaas gubbaarratti boqonnaa 6:9 gubbaarratti. Kanaaf balbaluma seensarra gaafa dhaabbannu nagaa yeroo gaafannu ishee biyya lafaa miti kan gaafachaa jiru fakkeenya ishee samii sana jenna. Hundeen ishee lafarratti fiixeen ishee sarratti samiirra kan jirtu. انت بمدر سراوها جداميت يقول كلون يارد وبسماء ايسوك يا فيت انشي ومن شي سمي كيس كنجرتو هندي شي لفا كنجرتو يا بنو يا يقوب لوزات ارغي سميتي كاستي هنگل لفاكات هنگ سميتي ارغمون ردي باني ربان جنن غباشي رمونو دابتي ارغ واقيو دابتي ارغ من كريستيانا شي سنه الى لبيتين اجا لبيتين وبتمتي اجا فوريتي ميتي
jennee kan kaasnu jalqaba seensisaayuu fagaannee miti. Maqdasii seennee miti. Qinee maahileetii miti. Qiddistii miti. Luboota miti. Maqaamaa miti. Kabaroo miti. Tsanaaxilii miti. Tsanaa miti. Irfa masqalii miti. Kan hundumaa otoo hin kaasin ala dhaabbannee yoo Kiristoos amma kana yoo lallabne iyya namni waggaa 70 iyyuu ol hin lallabne. Sagantaan keenya dhimbibbaa barsiisaa Habtaamuu Wasanuu wajjin turre kana fakkaata. Torbee ittaanutti immoo qophii kan biraa kan isin kaastaniin kan immoo qaama biraatiin irraa shakkitoota irraa ka'u qabannee dhufneet egaatii sootoriyaadhaan immoo wal'aanna. Sootoriyaa jechuun fayyina jechuudha. Dhimma kana sirriitti sootoriyaa jechuun maal jechuudha? Miidiyaa kana maaliif moggaastan kan jedhu dhimma kanarrattis qophii addaa hin kaasna. Fayyinadha. Fayyinni kun immoo wantoota dhukkubsatan baay'eetu jira jechuudha. Isa sana wajjin wal'aanaa deemnaan qophii keenya qophii dhimbibbaa hadhaatiin kaasnedha. Yesuus Kiristoos manni kiristaanaa Ortodoksiin tawaahidoon hin lallabdi qofa otoo hin ta'in hin jiraatti jenne nuti. Maal gooti? Hin jiraatti. Habtee maal gooti? Hin jiraatti. Hin jiraatti. Kanaaf dhimbibbaa keenya kana hanga dhimbibbaa keenya torbaniitti Waaqayyoon dhuma keenya wajjin haa ta'u nagaatti.